ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Lafa kana dhiisaa malee samii kana utubaa malee dirsee kan dhaabe nu ijoollee isaatiif guyyaarraa umurii nu dabalee mana isaa keessatti kan walitti nu sassaabee nu sooru yakka keenyaa fi balleessaa keenya nu dhiisee arjoomaa fi abbubbaa isaatiin kan nu sassaabee uumaan keenya Waaqayyoon ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Sillaaseedhaa gadiitti uumamoota hundaa oliitti kabajaa fi ulfina guddaa kan qabdu deessuun uumaa keenyaa fayyina keenyaa bu'uura kan taate haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Eebbi abbaa keenyaa qulqulluu Taklaa Hayimaanoot wareegamtootaa tolootaa qulqullootaa nuyi fi biyya keenya mana kiristaanaa keenyaa fi ummata bal'aa warra bulee kan bulch eeyyamaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyoon yeroo qabnu keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Ani dhaabbadheen baradhaa isin ijoolleen isaa immoo teessaniitu barattu. Walakkaatti argamee kan nu barsiisu eenyudha? Eenyu dhageenyaa? Eenyu dhaggeeffannaa? Waaqayyoon laphee isattiin dhageenyu gurrattiin isattiin dhageenyu laphee isattiin hubannu hunda keenyaaf akka nu laatu tolaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waamamuu keessan ilaalaa. Ergaa qulqullicha Phaawulos saba Qorontosiif ergeessa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gubbaarratti dubbii sagalee Waaqayyoo argannudha. Mata duree barumsa kanaatiin waamamuun kiristaanotaa gara mana kiristaanaatti maalidhaa fi waamamuun kiristaanotaa gara gamtaa qulqullinaatti waamamuun isaanii maalii fi waamamuun kiristaanotaa gara hojii qajeelaatti waamamuun isaanii maalidhaa fi yoo kana beekne kaayyoo itti waamamneef yoo beekne bubbeen bubbisu mana Waaqayyootiin hin baasu qilleensi ka'u mana Waaqayyootiin hin baasu rakkoon dachee kana gubbaarratti ta'u hundinuu jaalala Waaqayyootti nu hidhee cimsee nu dhaaba waan ta'eef mata dureen barumsa keenyaa kaayyoon isaa amantiidhaan akka cimnu kaayyoo ittiin waamamne hubachuu akka dandeenyu akeekkachiisuudha. Uumaan keenya Waaqayyoon ijji isaa isa fagaate dhiyeessee isa irratee nu guutee isa jallatee soroorsee walakkaa keenyatti argamee akka nu barsiisu tolaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. የሰራዊት ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር በቃሉ እስትንፋስ ሰማይ የጸናለት ምድር የጸናችለት እሱ ለኛ የሚያስፈልገውን ያውቃልና የሚስጥሩን ደጅ ከፍቶ የራቀውንም አቅርቦ የጎደለውን ሞልቶ በአፈ መላእክት በአፈ ሊቃውንት አርሞ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ለሊቃውንት አባቶቻችን የሚስጥርን ደጅ የከፈተ እግዚአብሔር ለሁላችን ሚስጥሩን ይክፈትልን። የልዲያን ልቦና ያዘጋጀ እግዚአብሔር የኛን የሰሚዎችንም ልቦና ያዘጋጅልን። አንደበታችንን እሱ ያከናውንልን። ማን ከኛ ጋር ይሁን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያስፈልገናል። ለምን ስጋ እዚህ ቁጭ ብሎ ሐሳብ ወደ ቤት ቢሄድ አንዳች የሚሰራው ነገር የለም። የሁለት ዓለም ስደተኞች እንዳንሆን እዚህም ያለ በረከት እንዳንቀር ወደ ቤትም ሄደን ያለ ስራ እንዳንቀር። ስለዚህ የመጣነው ለምንም ዓላማ አይደለም፣ ቃሉን ለመስማት ለክብሩ ለመዘመር በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የነፍሳችንን ስንቋን ልንሰንቅላት ስለሆነ ምንም ስጋዊ ሐሳብ ህሊናችን ሊሰርቅ ውስጣችንን ሊሰልብ አይገባምና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሐዋርያው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መጀመሪያይቱ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል። ይህንን ቃል የተናገረው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ
የመጀመሪያ ሕይወቱ ቤተክርስቲያንንና ክርስቶሳውያን የሚያሳድድ ከተጠራ በኋላ ግን የተሰደዱትን ወደ ቀናች ሃይማኖት የመለሰ ለአምላኩ ለእግዚአብሔር መንግሥት የቀና እነሆ ያጠፋውን በእጥፍ የካሰ እስከ ሦስተኛው ሰማይ የተነጠቀ ታላቅ ሐዋርያ ሐምሌ 5 ቀን በሮማ አደባባይ በሰይፍ የተሰየፈው ሰማዕት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቃሉን ደግሞ የተናገረው በአይሁድ ሥርዓት በፈሪሳውያን እርሾ በሰዱቃውያንም አመለካከት ሕይወት ውስጥ የነበሩትን ወደ ቅዱስ ወንጌል አገልግሎት ወደ ክርስትናው ሃይማኖት ላጸናቸው በመንፈስ ለወለዳቸው በቆሮንቶስ ግዛት ውስጥ ለሚገኙ ክርስቲያኖች የተናገረው ቃል ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የለመዱት የኑሮ ልማድ አለ፣ የኖሩበት የኢኮኖሚ ሁኔታ አለ፣ ይመላለሱበት የነበረው ባህልና ወግ ስርዓት አለ። በዛ ባህልና ወግ ስርዓት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይጋጩ ከነበሩበት የክርክርና የንዝንዝ ሕይወት እንዲላቀቁ ለተጠሩበት ዓላማ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ለተጠሩበትም ዓላማ ጸንተው እንዲቆሙ ያደረገ ለማድረግም ይሄን ቃል የተናገረ ሐዋርያ ነው። ስለዚህ ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መመልከት ማስተዋል እንድንችል የሚያደርገን ሕያው ቃል ነው። ኢጋሰበ ዋቀዮ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ከነ ከንዱበቴ ጀልቀበ መነ ክርስቲያናፊ ክርስቲያኖታ ሚዳ ከንቱሬ ዋቀዮን ዋምች አጃኢብሲሳፊ ጃለተማቴን ከኒሰዋሜ ሴራ አይሁዶታ ሱፊት ከንቤኩ ኢናፋ ጭማኒንስ ሰነኬሰ ደደቢያ ከንቱሬ ኤርገ ዋመሜ ቦደ ገሩ በሌሳ ዱራ ሆጂ ጋሪዳን ጅጅሬ ወረ ገነኒ ባህኔ ወንጌለ በርሲሴ አመንሲሴ ገረ ዋቀዮት ኤርገ ዲኤሴ ሰበ ቆሮንቶሲፍ ኤርጋ ከነበሬስ ሰብኒ ቆሮንቶስ ጅሬኛ ሐዋሱማ ኬሳ ዱፈን ኒቤከማ ሰብኒ ቆሮንቶስ ዲነግዴ ጅሬኛ ኬሳ ዱፈን ኒቤከማ ሰብኒ ቆሮንቶስ በርማትሌ ጅሬኛ ኬሳ ደርበን ኒቤከማ ሰነ ኢላለኔ ከዱበት እንዴቤን ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ደገንፋን ጅሬኛ ወልቲ ቡ አከን ጅራን adeemsa fokkisaa akka jiraatanii waaqayyoon hin gaddisiisu amantaa isaanii irraa siigaatanii akka hin deemne cimanii akka dhaabbatan waaqayyoon akka amanan hojii gaarii akka dalagan waaqa isaaniifis akka amanan waaqa isaanittis akka amanaman dubbii sagalee kana barreesseef jechuudha. Yaa obbolootan waamamuu keessan ilaalaa. ሰው ዋቀዮ ከራን ዋቀዮ ዋምች እንትን ዋሙ አደዳ ዋምች እናን ዋሙ ሲሞ ዋን ተጫሉዳ ነምኒ አፈራ ቆጴሰ ጋፈን ዋሙ ቀቤኛ ኬኛ ኢላሌ ዱበ ኬኛ ነሞተ ጅራን ኢላሌ ተኡደንዳ ዋቀዮ ገሩ ጋፈን ዋሙ ኤኙማ ኬኛ ጅጅሬ eenyummaa keenya eebbiseefu malee nu isaaf wanti dabalu tokko illee hin jiru. Ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Galateessaan waaqa kana. Namni gaafa nu waamu bu'aa nurraa barbaadee nu waama. Waaqayyo immoo gaafa nu waamu bu'aa nuu kennuudhaaf nu waama. Namni gaafa nu waamu filee waamuu danda'a. Waaqayyo waa gaafa waamu warra isa dhagaan hundumaa አንዳራ አንጋ አንዳራት ኒዋማ ኡልፍኒ ፊ ገለኒ መቃሳቴ ፋታው ገለቴሳን ዋቢቻ ዋቀዮ ከሰት ነምኒ ባየቴ ነነብ ሰጀቹን እንጂሩ ዋቢቻ ዋቀዮ ከሰት በኪነት ዲጳቴራ
نكان لا أبتو هنجلو waaqayyo gaafa nu waamu kabaja guddaadhaaf waaqayyo gaafa nu waamu ulfina caaluuf kana hubachuun barbaachisaadha kana waan dagataniif namoonni hedduu waaqa isaan irraa fagaatan amantaa isaan irraa fagaatan hojii gaarummaa dalaguu irraa dadhaban saba waaqayyo nu iddoo kana yemmuu teenyu kafanatu keessa keenya dhokse malee wanti laphee keenya keessa jiru baay'eedha wanti daqiiqaatti sekondiitti hojjechaa oolu wanti guyyaatti ji'atti torbaanitti ji'atti waggaatti raawwannu fuuldura waaqayyoon isaatii fuuldura namaayyuu nama dhaabuu hin danda'u garuu hundaa dabarsee jaalala isaatiin kan nu sassaabe kan nu sooru waaqa keenya ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u waaqa kanatti warra waamaman cimanii akka dhaabbataniif qulqulluun Phaawulos akka abbummaa isaatti ijoollee afuuraan horate dubbii sagalee waaqayyootiin cimsatee dhaabbate akka jalaan bittimneef waamamuu keessan ilaalaa milladhaa hubadhaa qalbeeffadhaa jedheen kiristiyaanni marrituu kana yoo hubate kiristiyaanni marriyyuu yoo kana qalbeeffate dhugumaa jireenyi isaa mana waaqayyooti galmi isaa mootummaa waaqayyoo dhaaluudha jireenyi isaa seeraa fi abboommii waaqayyoon deddeebi'ee mirga waaqayyoo dhaabbachuudha wiikaayyoo biraan qabnu gara mana waaqayyoo hin dhufu har'a jireenya foonii keenya keessatti abboommii waaqayyoo eegnee seera mana kiristiyaanaa keenya eegnee borummoo dhaaltuu mootummaa waaqayyoo borummoo lubbuudhaan dhaabbattuu mirga waaqayyoo akka ergamoota samii gubbaarratti galateeffachuudha rakkoon biyya lafa kanatti muddatu achi hin jiru hiphinni biyya lafa kana keessa jiru bakka sana hin jiru ija namaatiin kan hin argamne gurra namaatiin kan hin dhaga'amne waaqayyo warra isa sodaataniif warra isa amananiif warra isaaf amanamaniif biyyattii sana ni dhaalchisa dhuguma akkuma qulqulluu Yohaannis wangeela isaarratti barreessu Kiristoos ilmi waaqayyo ilmi durbee Maariyaam samiirraa jalqabaa dhala namaa fayyisuudhaaf gara biyya lafa kanaa dhufe rakkoo fi gidiraan namarra ga'u hundumtu isarra ga'e boodas arga uumamoota isaatiin fannifame awwaalame awwaala dhiitee guyyaa sadaffaatti ka'e warra awwaala keessa jiranis booji'e warra cunqurfamaa turanis bilisa baase gara mootummaa isaatti asii olee galche si'ool ishii banamte arjooma isaatiin nurraa cufe gannat ishii cufamte immoo jaalala isaatiin banee dhiiga isaatiin gara mootummaa waaqayyootti akka galuu taasisa ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u galateessa erga kana raawwatee booda guyyaa 40 lafa kana gubbaa deebi'ee barsiisaa erga ture booda asii olee gara abbaa isaatti ba'ee mirga abbaa isaa taa'ee murtoodhaaf lamuu akka deebi'ee dhufu ennaa itti immoo akkana jedheen ani asii olee ba'ee koo isiniif wayyaa yoon asii olee ba'e malee inni nama jabeessu inni nama cimsu afuurri qulqulluun gara keessan hin dhufu laala afuurri qulqulluun gara keessan hin dhufu kanaaf jedhe ani asii olee deemaa bakkan isinii qopheessa bakkan isin qopheessan ammoo akka jiraattani deebi'ee dhufeeni bakka sanatti isin fudhadha nuun jedhe akka ilmoo abbaan qabne bitimsee goodaata isin hin gatu nuun jedhe ulfinni fi galanni maqaa isaatiif haa ta'u galateessa waaqa kana dhugaa kanaaf kiristiyaanni bakkatti galu qaba manatti boqotu qaba dacheen kun boqonnaa qabaachuu dhiisuu dandeessi samii gubbaarratti boqonnaan jira dacheen kun nuti toluu dhiisuu dandeessu bakki biyyi namatti tolu samii gubbaa jira bakkee kana keessatti dachee kana keessatti wal foonee wal qoonnee inni kaan ajjeesa inni kaan du'a inni kaan buqqisa inni kaan buqqaa inni kaan dhibama inni kaan ciisa inni kaan ka'a inni kaan deema bara kolfine keessatti deebinee boojna saba waaqayyo dachee kana keessa kan jirraannus waggaa muraasa
ishis gidira guddaadhaan dabarsina ishis hir'ina hedduudhaan dabarsina amma kiristaanota jibbisiisuu kan nurraa eegamu sanaan booda biyyatti jiru sana galuudhaaf maaltu narraa eegama sana jana qalbeeffachuun dirqama addaamni jalqabaa samiirraa gaafa gadi dhufu bakkee namatti toluutti araddaa bareedaatti dhuftan jedhamu qoraattiin hamaan bakka nama waraanutti gufuu namaa bakka nama rukututti qilleensi hamaan bakka bubbisutti aduun cimaan bakka nama gubutti gadi darbatamtaa dafqa keetinis baatee buutee ni nyaatta lafa argamte kanattis du'aan ni deebita jedheeni laala saba waaqayyo du'aan deebita lafa kana gubbaarran duutee hinaftu garuu kaaseen immoo mootummaa koo sin dhaalchisa jedhe kanaaf kiristaanni du'aan booda jireenya jiru sana dachee kanaan booda biyya jirtu sana abbaa lafaatiin duuba abbaa samiirra jiru sana faana jiraachuudhaaf maal gochuun qaba maal raawwadhe maaltu na hafa maali hanqinni koo kanan baradhe hojiitti jijjiireera kanan dhaga'ee ittiin jiraadheera jedhe of madaaluun isarraa waan eegamuuf qulqulluun Phaawulos dhufaniiru waamamaniiti garuu jedhan waamamuu keessan ilaalaa waamamuu keessan hubadhaa waamamuu keessan qalbeeffadhaa aniif isinis kanana nurraa eegamu amma yeroo kana kan nu waame nama miti iddoo kanatti kan nu sassaabee faayidaa foonii biyya lafaa miti iddoo kanatti kan nu sassaabee kan nu waame waaqayyoodha kan walitti nu qabe immoo hojii lubbuu hojjechuudhaaf kanaaf saba waaqayyoon egaa erga waamamuu keenya akka ilaallu ajajamne maaf nu waamaa jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaadha waaqayyo maaliif nu waama maaf gara isaatti nu fide laata inni tokkoffaa fi inni jalqabaa eebbasaa fi sugasaa nu qooduudhaaf waaqayyoon nu waame eebba kan fudhatu immoo mucaa ajaja abbaasaa eege yaa abbaa koo na eebbisi jedhee mucaan qajeelaa ta'e abbaasaa gammachiise seeraa abbaasaa dubbii abbaasaa ajaja abbaasaa kabajee kan jiraatu mucaan in eebbifamu abbaan foonii eebba biyya lafaa nuu laachuu danda'a abbaan keenya uumaan keenya waaqayyo immoo eebba biyya lafaas eebba samii gubbaas hunduma keenyaaf nuu laata kanaaf ergaa qulqulluu Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gubbaarratti isini eebba argachuudhaaf eebbaan dhagiyamuudhaaf ni waamamtanii jedha laala eebba argachuudhaaf waaqayyo nu waameera እግዚአብሔር ለምን ይጠራላል የሚለውን ክፍል ስናይ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር የጥሪው ዓላማ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በረከቱን ሊያወርሰን ምን ሊያወርሰን ተናገሩ ምን ሊያወርሰን አይን የማያየው እጅ የማይዳስሰው በአይነ ህሊና የምንቀበለው በረከት በእግዚአብሔር እጅ አለ የሚታየውን በረከት የማይታየውን በረከት ከእግዚአብሔር ይሰጣል ይሄው ዝናብ ለኛ በረከታችን ነው እሱ ባይዘንብ ኖሮ ምድር ባትርስ ባትረሰርስ ባታበቅል ባንመገብ ነበረ ስለዚህ ለምድር የሚያስፈልጋትን በረከት ዝናቡን በክረምት ፀሐዩን በበጋ እግዚአብሔር ያፈራርቃል በዝናብ ያበቅላል በንፋስ ያለመልማል በፀሐይ ያበስላል ለምግብ ስጋነት ለምግብ ነፍስ የሚጠቅሙትን ሁሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የመጀመሪያው ይሄ ነው ሌላኛው የነፍስ በረከቱ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቆ መኖር ተባርኮ መኖር ተቀድሶ መኖር ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ጠብቆ ሥርዓተ አምልኮን ፈጽሞ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ተሳታፊ ሆኖ ለመኖር እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ይጠራናል ስንቶቻችንን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የምንከበረው ምንካፈለው ምናልባት ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በ40 ቀን ልጅነት በ80 ቀን ሴቶች ልጅነት እንቀበል ይሆናል
በምስጢራትም የምንኖረው በእናቶቻችን እቅፍ እስካለን ድረስ ነው። አልያም ደግሞ ዕድሜያችን ለጾም በሚሰራው ስርዓት እስክንደርስ ድረስ ነው። ሰልፍ ይዘው የሚቆርቡት ሕፃናት ናቸው። መተው ግቢውን የሚሞሉት ሕፃናት ናቸው። ሕፃናትስ በደል የለባቸውም። መድኃኒት የሚያስፈልገው ለታመመው ነው። እኛስ መቼ ነው የምስጢራት ተሳታፊ የምንሆነው? መጀመሪያ ምስጢረ ንስሐ ተሳታፊ የምንሆነው መቼ ነው? ለሰራነው ኃጢአት የምንጸጸተው መቼ ነው? ለተሸከምነው ሸክም የምናራግፈው መቼ ነው? እግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙ ሸክም አለበት እኮ ሁላችን ላይ። ይሄ ሸክም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤተሰብ የሚገባ ሸክም አይደለም። ለዚህ ነው ክብር ይግባውና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁንልን። አመስግኑ እግዚአብሔር። እረፍት የሚሻ ክርስቲያን ሸክሙን በንስሐ ማራገፍ አለበት። እዚህ ያሉት እኮ የነፍስ ዶክተሮቻችን ናቸው። እግዚአብሔር የሾመልን የነፍስ ዶክተሮች፣ እግዚአብሔር የሰጠልን ሸክም የሚያራግፉልን፣ ከእግዚአብሔር የሚያስታርቁን የማስገባት ስልጣን የማስቀረት ስልጣን በአባቶቻችን እጅ አለ። የመክፈት ስልጣን የመዝጋት ስልጣን በአባቶቻችን እጅ አለ። ለዚህ ነው ዛሬ በተነበበው የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 2 ጀምረን እስከ 5 ድረስ ስንመለከት አንድ ለምጻም ሰው ወደ ክርስቶስ መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ለምጻም ሰው ወደ ክርስቶስ መጣ። በአይሁድ ሥርዓት ለምጽ ያለባቸው ሰዎች መስዋዕታቸው ከሕዝቡ መስዋዕት ጋር አይቀየጥላቸው። እነሱም ከማህበረሰቡ ተገለው ይኖራሉ። ስለዚህ ይህ ሰው የተጎዳ ሰው ነው። ቀን የጎደለበት ሰው ነው። ሕይወቱ የተመሰቃቀለበት ሰው ነው። ጨለማ የከበበው ሰው ነው። ስለዚህ ነፃነት ይፈልጋል፣ ድህነት ይፈልጋል፣ ከለምጹ መፈወስ ይፈልጋል። ወደ አምላካችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ጌታ ሆይ አለ፣ ብትወድስ ፈቃድ ከሆነ ማለቱ ነው እኮ። ፈቃዱ ከሆነ ፈቃድም ባይሆን ለጸጋ አድርግልኝ። መተርጉማነ መጻሕፍት እንዲህ ነው የሚተረጉሙት። ፈቃድም ባይሆን የጸጋ አድርግልኝ፣ ፈቃድ ከሆነ ደግሞ አንጻኝ አለው እንጂ የመጠራጠር አይደለም። አምኖ የመጣ ነው። ምክንያቱም አምኖ የመጣ ከውጤቱ ይታወቃል። ወዲያውኑ ይሄ ለምጻም ሰው ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህን አለው። ኢየሱስ ክርስቶስም ቀረበና ሂድ አለው። ንጻ አለውና ሂድ፣ ፍጹም እንድትሆን ራስህን ለካህን አሳይ፣ ሙሴ በሕግ ያዘዘውን መባ ደግሞ አቅርብ አለው። አያች መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ዶክተር እንደሆነ መመሪያ የሰጠው ራሱ ነው። ልቡ ኬኘረቲ ዶክተረ ከንታኔ ሀዮተ መነ ክርስቲያና ልቦተ ኑኢፍ ሙዴ ከኑ ኬነ ዋቀዮ ነው። ዋቀዮ ነው ሙዴ ከኑ ኬነ እቲ ፈየደሙን በርባችሳል ኦሶቲ ፈየደሚን በአባኔ አንገውምት ደህና ከናቢ ሰቦ ዋቀዮ ኤበ ሱጋ ፎኒ ሱጋሞ ልቡዳ ከኑ ኬኑ ዋቀዮራ ኤበ አርገገኑፍ ሱጋ ከቆደኑፍ ዋቀዮን ገረሳቱ ፍትን ዋሜቹ ላላ ሱጋ ፎኒ ሱጋ ልቡ ኤበ ፎኒ ኤበ ልቡ ኤበ ለፋ ኤበ ሰሚ ቆነና ከጅራኑፍ በአፍራ ቡስና ከደደብኑፍ ኡማን ኬኛ ዋቀዮን ገረሳትን ዋሜራ አከሬዳ ወንጌለ ቁልቁሉ ማቴዎስ በቆና ኩለቶኮ ለኮሰ ድግዳሚ ሰደትረት ኢሲን በአን ከስቲ ባየት ሁንዲ ከሰን ገረኮኮታ አኒሲ በአ ኢስን ራምቡስ ዋንጆ ሲሚላ አዱኛ ስንት ፈደ ነንጨብሳ ዋንጆኮ ኢሰሰለባቴ ጃላለኮ
uffadhaa deemaa nuun jedhe ulfinni fi galanni maqaa waaqayyootiif haa ta'u. Galateessaa waaqa keenya. Kanaaf ba'aa ofirraa buusuun barbaachisaadha. Hanga yoomitti ba'aa baannee deddeebina. Kanaaf bari ilaalaa wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irraa kaasnee mulaalu nama dhibee lamxii qabamee sabarraa adda bahee haarsaan isaa fo'amee mana waaqayyoo irraa adda bahee jiraatu tokko ture. Akka seera Ayihudootaatti namni dhibee lamxii irraa ofirraa qabu haarsaan isaa haarsaa ummataatti hin makamu. Kadhannaan isaa kadhannaa ummataa waliin hin ta'u. Qobaa fo'amee jiraata waan ta'eef qobaa jiraachuun kun ba'aa guddaadha isaaf. Ba'aa kana baatee jiraachuun isa hin barbaachisu waan ta'eef gara eenyutti dhufe? Gara gooftaa keenya fayyisaa addunyaa Iyyasuus Kiristoositti dhufe ilaala. Yaa ilma Daawit eeyyama kee fedhii kee yoo ta'e na fayyisi jedheeni. Kuni dubbii shakkii miti. Akka hayyoonni mana kiristiyaanaa nutti himanii nu barsiisanitti yoo eeyyama kee ta'e dhibeen kun irraa haa ka'u. Eeyyama kee soo ta'uu baate immoo kan eebba kan inni argadhu fayyina kan inni argadhu gatii guddaa kan inni argachuu danda'u naa taasisi jecha isaati saba waaqayyo. Naa taasisi jedheen uumaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe dhibee keerraa lamxii keerraa qulqullaa'i. Garuu jedheen qulqullinni kee akka galma sii ga'u immoo dhaqiitii mataa kee lubatti mul'isi. Laala Museen seeraan kan ajaje haarsaa barbaachisaa ta'e dhiyeessi. Fayyuu kee garuu nama tokkotti hin himini jedheen Yesuus Kiristoos. Laala gara hayyoota keenyaatti kan nu ergeessadha. Lubni ni barbaachisa kan jedhe waaqayyoodha. Dhaqii mataa kee lubatti mul'isi jechuun ijaan itti mul'adhu deebii jechuu miti. Cubbuu beektee hojjette hunduma yakka ta'e sammuu kee keessa kan jiru hunduma dubbadhu himadhu. Haarsaa barbaachisu dhiyeessi jechuun immoo abbaan sun lubichi sun ajaja si ajaje qanoonaa si kenne raawwadhu. Innis waaqayyoon si haa hiiku, waaqayyoon si haa eebbisu, waaqayyoon fuula isaa dhiifamaa fi araaraa siif haa diriirsu jedhee si haa eebbisu. Yeroo sana ani waaqni koo harka lubicharra buleen si eebbisa. Ulfinni fi galanni maqaa waaqayyootiif haa ta'u. Galateessaa waaqa keenya laala. Kanaaf sa waaqayyoo eebba suga lubbuudhaa argachuudhaaf gara waaqayyootti dhufneerra. Eebbi waaqayyoo irraa kennamu guddaadha. Qulqullichi Daawit Faaruusaa 27 lakkoofsa 9 gubbaarratti yaa waaqayyoo uummata kee eebbisi jedha. Laala yaa waaqayyo uummata kee eebbisi, ol isaan taasisi. Kuni manni kiristiyaanaa keenya yeroo sirna qulqulleessaa kan raawwatte lubichi fannoo qabatee yaa waaqayyo uummata kee fayyisi, qabeenya kee eebbisi jedha. Kun afuma lafee kan dhufee miti. Eebba mana waaqayyoo irraa akka argachuu dandeenyuuf waaqayyo gara mana isaatti dhufee harka lubicharra bulee anaaf isin nu eebbisa. Maqaan waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Waaqayyo galateessaan. Seera lakkoofsaa boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irraa kaasaatee dubbisaa. Aroonii fi ijoollee isaatiin akka hin dhini uummata koo innaa eebbisan harka keessan diriirsaa eebbisaa. Waaqayyo si haa eebbisu, fuula isaa siif haa ibsu jedhaanii ani waaqayyo harka Aroonii fi ijoollee isaarra bulee uummata koo nan eebbisa jedhe. Waaqayyo maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Laala waaqayyotu kana kan dubbatu kitaaba qulqulluudha. Galaa dubbisaa kitaaba qulqulluutti argina jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa eebba mana waaqayyooti ni arganna. Amannee dhufuun garuu barbaachisaadha. Amannee dhufuun barbaachisaadha. Cubbuu dalagde sana baatteen deebiin siif ba'aadha waan ta'eef, siif gufuudha waan ta'eef, xaxeessi kuffisa waan ta'eef, waaqayyoon adda si baasa waan ta'eef, sammuu kee si jeeqa waan ta'eef cubbuu kee himadhu kootu lubatti. Gaafa hojjettu kan waaqayyoon sodaanne, gaafa dubbattu lubicha hin sodaatin, lubicha kabaji. Garuu cubbuu kee kootu gara waaqayyootti dhiyaadhuuti. Yaa abbaa koo aangoo waaqayyoo irraa argatte na araarsi gara waaqayyootti. Anaanis na adabii adabaha afuuraa sirraan fudhadhaa.
waaqa kootti araaramuun barbaada jedhiiti kootu bakee luka saalatti kufi kadhadhu aangoo guddaan isaarra jira wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 ilaalaa kan biyya lafaatti hitan samii gubbaarratti kan inni ta'a kan biyya lafaatti hitanis samii gubbaarratti kan hiikame ta'a jedheeni wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 gubbaarrattis immoo uumaan keenya waaqayyoon afuura itti baasee jedha eenyutti duuka bu'oota bartoota isaatti isaanis afuura qulqulluutiin erga muudamanii booda akkana jedheeni cubbuun isaanii kan jalaa qabdanii qabameera cubbuun isaanii immoo kan dhiisaniif samii gubbaarratti dhiifamni isaaniif ta'eera kun dubbii wangeela gubbaarratti arginudha kanaaf harka lubichaarra bulee kan nu eebbisu ija lubichaa fuuldura dhaabbatee kan nu ilaalu abbaa murtee waaqayyoodha maqaan isaa kan galatoome haa ta'u galateessaa waaqa kana laala namni tokko jedhe Kiristoos cubbuu isaa waliin akka du'u ani eeyyama koo miti deebi'ee akka gaabbii galuuf malee umurii waaqayyoon naasii kennu akka ittiin sagaagaltu akka ittiin sobdu akka yakka ittiin hojjennuuf miti akka biyya jeeqnuuf miti akka lammii cunqursinuufis miti waaqayyo umurii waaqayyo gaafa nuu kennu gaabbii akka galluufi galaa keenya akka qopheeffannuufi laphee keenya akka sirreeffannuufi waaqayyo faana waliin araaramne akka deddeebinuufi araara guddaa waaqayyo faana buusne eebba waaqayyo arganne akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru inni lammaffaan waaqayyoon kan nu waamu bilisa nu baasuudhaaf maal gochuudhaaf bilisa nu baasuudhaaf አርነት ሊያወጣን እግዚአብሔር ይጠራናል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ክርስቶስ ነፃ አወጣችሁ እንግዲህ በኃጢአት ባርነት ዳግም አትያዙ ይላል ኤርጋ ቁልቁልቸ ጳውሎስ ሰበ ገላትያቲ በረስ ክርስቶስ ቢሊሰ ዱባሴራ ለሙዴ ብኔ ዋንጆ ገሩማ ጭቡቲን አከንቀበም ነዴ ሰበ ገላትያቲፍ ኤርጋ ከነበረስ ቁልቁሉም ጳውሎስ ከናብሰ ዋቀዮ ገርቡማ ዲቤራ ገርቡማ ኢላልቸ በዳራ ገርቡማ ወልቆዲን ሳራ ቀድሙ ገሩማ ወለጀቻራ ባኔ ሁንዲ ኬኛ አርኪ ዋቀዮ አከኑቦጬ ሁንደ ኬኛ ኢግኒ ዋቀዮ አከኑሚጬ ሁንደ ኬኛ ዋቀዮ ፈኖ ሳራት ፈንፈሜ ኑኢን አከኑቢታቴ ገቲን ጉዳን አከኑረጅሩ ሁባቹ በርባቺሳዳ ነምኒ ገቲ ዋቀዮ ነረጅራ የዱ ኦቡሌሽ ሳይሚዱ ነምኒ ገቲ ዋቀዮ ነረጅራ የዱ ቢያሳ ይረኪሱ እንጀ ሰዋቀዮ ማለ ዋንቲ ለፈኮነ ጉባት አርግና ጅሩ ዱጉመ ለሚ ኢትዮጵያ መዳላ ቢያ ወንጌለ በረት ሰበ ወንጌለ በረት ሰበ ዋቀዮ ሶዳት ከኩ ሞፋራ ካሴ ሃርሳ ከኩ ዱሪራ ካሴ ከኩ ሞፋ ከሰት ሃርሳ ዲንሳ ሰበቱረ ዳበር ዋቄፈና ከኩ ሞፋ ራወቻ ሰበቱረ ዳበር ዳሎተ ክርስቶስ ስሞ ኤኙ መዱራዩ ከነርገኑ ይዳበር ዳለቹሳ ጎለቤተ ለሚት ታርጊኔ ሃርሳ ኢሳፍ ዲንስኔራ አኩማ ወንጌለ ጉባራት በረፈሜ ወሪ ባፋጎራ ዱፈን ናሞኒ ሰደን ወርቄ ኢጣናፊ ከርቤ ኢሳኒ ቀበተኒ ገረ ዳይምች ለለቴት ኦልጣኒ ሰንዱቀ ሳንስ በለኒ ፉኑራ ሳትስ ሰገደኒ ሰናቦድ ሃርሳ ሳንስ ዲየሰኒ የደላላ ፉኑራ ሳቲ ኢሳፍ ከዋቁማ ሃረሳትስ ተንከበጃ ሰገደ ዲየስኔ ሃረሳት ሃዱማ አለመኔ ኢሳሞ ዋቁማ ፊ ጎፍቱም ማሰት ያመኔ ሃርሳ ዲየስኔራ ሰበ ሴና ከሲቀቡት ሴናን ታኔ ባቴ ወለጂሳና ሰበ ሴና ጉዳ ከሲቀቡት ወልኢባዲራ ኢትዮጵያ ለሚሽ ይገሎላሱ ዲሽ ኢትዮጵያ ለሚሽ ለፈጫሱ ዲሽ ኢትዮጵያ ለሚሽ ቆዱ ዲሽ ለሚ ወሶ ይለካይ አበዲ ሳኒ ለገሰ ወንጌለ ሳኒ አመንቴ አርገሳት ትጾመምቴ ቁልቁሉም ማላጅራትስተ በቃያ ደግሞ ደርቤ ራወቻ ፊከን ቱፍተዳ ኢትዮጵያን ሴና ጉዳይ የቀብሩ ለሰዋቀዮ ኑጋ ካራከለስ ገሊና እንደ ኑጋ ከለሳ ካራን ሶባዴ ባቱሬ ወል ሳማ ከሙሬ ወል ጅባ ከሙሬ ይገው ለላሳ ለኔው ጨብሳ ዳጋ
والتريبا لقى ولي إدارة دانغا ولي بوشاكا رسول أجمع سوا أيو سميوا أيو دانغا أو بيجاسينو بيجا سمي كوبا هندي كده بتشيك أنا كوبا كراجنا فيلا منا والي جامتة منا كابنجني غتة كيسالا كراوان غتة بيسيبو راكو يرونا كفلو وسلاكيسه إنتي كاباتين كراك درات بتشيك أنا كوبا غتة ديم تبالي غتة ديم برا غتة ديم أمين يسون تأينو فلاتة جدا بيتام كيسون تأينو فلاتة جدا أولادم كاسون تأينو فلاتة جدا كندو بيجو سينو سايناف كندو لفالكم سايناف كندو بيجي رتولامو سايناف غيرو سوات أيو بيجي تتولامي كأم سامبولا كأم سلامة تجنا إلي جل تلا كأم سكابجا نجوات أيو تابني isin epi famota baki ya gara ko kota da chego no tonu na minga sini kopo motu makoti kara belum na tanitu ebom na no baftanitu dara no baftanitu hidam na baftanitu kana sini kota gara motu makoti kala warna mo bitan abadan warna ayon ga decision warna polisi sana jesa warna sera abomi wa ayo tigan fundro wa ayo tibi afana da tato gawasan hidam harta rahaya hidate namaru kudu gawasan dewi dawa luk daga wake fana hormate se dewu gawasan dewi dawa gawasan ire jaba guyati pina kullu majus wengela sa bokonna di mission la koso so domi to rakase yayi ko nasru ko sirna kullu sa sare hatta fi nafsi kanjara musana ko barat la fidache darbi to koni Dui fabri tatu, isiru tu abdi wa anda. Yerosana, malakan yerosan ini afu sama. Yerojal kaba, wari kukufan undumu la felin ka insot wali kabata. Isalam mafaratimo hiddafi la fel, wali tiga wali kabata. Oton cheka chuma kisa. Isada farati akabilachu ija. Wari kufan sun ni ka uku. Warri kan minga sa abachuda warri kan minga abatali timurtauna abi gam sunja kana so wa ayo guya ga fasana kan karo bita abane ka si wole ke sangal ibi di sabat kan amne ramon sabat ka mugne bakar rafne gama kana bokona na godan gama kana na cikin saba kan jedane rako barat digalla wa ayo cikin sabu ke no abas birga satu wa ayo no asasab kanaf sawat ayo bilisa kanubasu wa ayo bas chubura kabila ba bilisa ba ila cha badara kabila ba oli kena akawali garalafu akawali kalanu akawali chalanu wa ayo wa kanebe kun abdir kama kirsiya to orthodoxum nango motu no ayo sigash orthodoxum na ke sanirate orthodoxi wa versus yo wajiti jijirteda wangela wanda kesu yo wajiti jijirteda jirenga kulkullo tayo jirateda jirenga kulkullo tayo jirateda kanaf so wa ayo ini lama fa bilisa no basuka uma kenya wa ayon jirenga kenya dibame dinagde kenya dibame nagenya kenya dibame tokumma kenya dibame jalala kenya dibame kana hundu mata no fa yusura jalala sa no fa tahu ini sadafa fi ni roba barum sa kadif wa ayo maafgar sa tinu amo jenu bifa ilma sa tafakkan no dafi ini roba itu bifa ilma sa akafakkan de yandra erga guru Paulus sabarome bokota sate lakosa digdami sagali hanga sodomi lamakte muilalu akane wa ayo nuse bifa ilma sa tafakkan ni murtese warra murtesanas ni wahame warra wahame sanas ni filate warra filate sanas ni dugomse warra dugomse sanas ni chimse da makawa kayo kangala to me ato kala te fata bifa ilma sa tafakkan rushe wa kayo murtes bifni Yesus Kristus malila ya kamare karano kupara ulus ini amala sakit kulloda
ከናፍ ቁልቁሉማ ገቲ ወረዳ ከጅራ ቁልቁሉማ ገቲ ወረዳ የኢየሱስ ክርስቶስ መልክ ንጽሕና ነው፣ ቅድስና ነው። የልጁ መልክ ይመስሉ ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰደ እነዛን ጠራቸው። የጠራቸውን እነዛን ደግሞ አከበራቸው። ያከበራቸው እነዛን እውነተኞች አደረጋቸው። እውነተኞች ያደረጋቸው እነዛን ደግሞ አጸደቃቸው። ተመልከቱ። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የልጁ መልክ መስሎ ንጽሕናን ገንዘብ አድርጎ በአሰቦ ገዳም በዛች ቦታ ላይ በሁለት እግር 22 ዓመት እግሩ ስትቆረጥ ክንፍ አብቅሎለት እንደ መላእክት በአንድ እግሩ 7 ዓመት ለዓለምና ለእኛ ለኃጢአተኞቹ ቆሞ የጸለው ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔር ስላጸደቀ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ያጸደቀውን እኮ ማንም አፉን ቢናገር ምንም ለውጥ አያመጣም። ራሱ ተጎጂ ነው። እንዲህ ነው ተብሎ የተጻፈው። በጻድቅ ላይ የሚናገሩ የሽንገላ ከንፈሮች ሁሉ ዲዳ ይሆኑ። ብዙ ከንፈሮች ዲዳዎች ናቸው። ጽድቅ መናገር አልቻሉ ዲዳ፣ ፍቅር መግለጽ አልቻሉ ዲዳ። የእግዚአብሔርን አምላክነት መመስከር ያቃተው ዲዳ፣ የመንግሥተ ሰማያትን ርስትነት መመስከር ያቃተው ዲዳ፣ የዓለም ሀብት እያግበሰበሰ የዓለም በደል እያበሳ መለያየትን እያሰፋ ወንድሙን እየጎዳ እያፈናቀለ እየገደለ የሚኖረው ለጽድቅ ይመስላል? ይሄ ዓለም ሀሳብ ይዞት ነው። ቅዱሳን ግን ከዚህ የተለዩ ናቸው። የልጁ መልክ የገለጹ ናቸው። ታራውያን ነገሥታት ውሳኔውን ሳይፈሩ አምላክነቱን መሰከሩ። በመናፍቃን ፊት በቃለ እግዚአብሔር ተከራክረው ረቱ፣ ሃይማኖት አጽኑ። ከእነዚህ ቅዱሳን ጋር የልጁ መልክ እንድንመስል እግዚአብሔር ስለጠራን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የልጁ መልክ ንጽሕና ነው፣ ቅድስና ነው። እባካችሁ ንጽሕና በባህሪ ባይኖርብን ንጽሕናን በሃይማኖት በንስሐ ገንዘብ እናደርግ። ቅድስናን በባህሪ ባይኖርብን ባህሪያችን ይጎድፋል ይቆሽሻልና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሃይማኖት በንስሐ በመመለስ ይቅር በማለት ይቅርታ በመጠየቅ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ኢፈመጎቹዳን ኢፈመጋፈቹዳን ዋቀዮ ተራራምኔ ቁልቁሉማዳን ጅራኔ ቢፈል መሰና ቢፈል መዋቀዮ ኢብስና ከጅራኑ ቁልቁሉ ከተኑ መከከኑ ዋቀዮዳ ገሩ ጅሬኒ ከሰነፈካታይ yoojenne ilaallu bu'aasaa dachee kana gubbaa ijaan argaa jirra, gurraan dhagahaa jiru. Kun hundumtuu kan ta'e hammeenya waaqayyootiin otoo hin taane hammeenya dhala namaatiin, cubbuu raawwachuu dhala namaatiin, dhaga'uu diduu dhala namaatiin. Kanaaf waan nu jallateera akka deebi'u maal gochuu qabna? Nuyi bifa waaqayyoo uffachuu barbaachisaadha. Gaabbii galuudhaan qulqulloofnee jiraachuu barbaachisaadha. Dhiqannee jiraachuu barbaachisaadha. Kafana xuraa'ee Oomoo fi eegaaleen miicnee akkuma qulqulleessuun eenyummaa keenya xuraa'ee immoo gaabbiidhaan qulqulleessuun barbaachisaadha. Amantiidhaan cimsuun barbaachisaadha. Waaqayyo amanaa, waaqayyotti amanamaa, waaqayyoon cimaa dhaabbadhaa, irraafamiidhaa. Kanadha inni dhumaa wangeelaa irra dubbifame keessaa Kiristoos bidiruu koree osoo deemu galaanni guddaa ni ka'e. Galaanni guddaa ni ka'e. Bidiruu gooftaan keessa korani duuka bu'oonni bartoonni isaa osoo waliin deemanii qilleensi hamaan ka'e. Qilleensi hamaa sun gaafa ka'u duuka bu'oonni bartoonni isaa gara isaatti iyyatanii. Eenyutti iyyanna nuti laata? Waaqayyotti iyyadhaa. Isaaf ni godhadhaa. Qomoo keessan duubaan lakkaa'inaa. Inni duubaa fooniif, inni fuulduraa lubbuudhaaf. Inni darbe fooniif, inni dhufu lubbuudhaaf jireenya kana mijeeffachuu barbaachisaadha. Yaa Kiristoos ilma Waaqayyoo yoo bannu sinnibu sincinqoyi nu fayyisee dhabeeni isin amantaan keessa kan dhiyate maaliif jedhe ka'ee qilleensas galaanas ni hifate. Yeroo dhum sana qilleensis galaannis isaaf dhaabbate. Bidiruun sunis nagaadhaan deemgala. Maqaan Waaqayyoo kan galatoomne. Qilleensi kan isaaf ajajamu, galaanni kan isaaf dhaabbatu, aangoon isaa daangaa qabne waaqa koof waaqa keeti du'ee kan nu fayyise, jaalatee kan nu jibbine, ofitti nu dhiyeessee kan nu fageessine, nuu kennee kan nurraa fudhanne,
dhugumatti waadaa akka nu galetti kan nu raawwatu kadhadhaa ni argattu rukutaa isinii banamu barbaadaas ni argattu kanneen jedhe isadha ija amantiitiin kadhannee ija amantiitiin waaqayyo arginee dhaaltuu mootummaa isaa dhaabbattu mirga isaa akka ta'an waaqayyo keenya waa gargaaru kan nu gorse kan nu barsiise ulfinni fi galanni maqaa waaqayyootiif haa ta'u waswaata እግዚአብሔር